Harka fuunee daawwattoota hordoftoota dhihadha akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti isin haadha qabu jecha egaan akkuma beekamu guyyoota muraasa dura lubbuun namoota hedduu biyya ormaatitti dhabuun ni yaadatama. Isumaan wal qabatee hanga ammaatti lubbuuleen ijoollee keenya sababa hin beekaminiin dhabne lakkoofsaan gara 35tti dhihaataniiti jiru. Ji'oota tokko kan hin geenye keessatti namoota hanganaa dhabuun gadda guddaa namatti dhageessan. Sababooleen isaan lubbuu dhabsiisuu danda'e keessaa tokko sababa dhibee addunyaa amma sodaachisaa jiru. Inni biraa rakkoolee hin beekamnee fi balaa konkolaataa akkasumas dhibamanii yaala osoo argatiin du'uudhaan lubbuu namoota hedduu dhabuu kennan ni yaadatama. Kana qofa osoo hin taane shamarran keenya fi namoonni mana madaam keessa hojjetan hedduun sababa madaamii wal lolanii gara biyya galuun hin jirreef jecha lubbuu ofii kan baasanis ni jiru. Guyyootuma kaleessaa keessa namoota 3 namoota dhiira ta'an lubbuu kan dhabne fakkeenyaaf Yaman keessatti makiinaan dha'ee kan lubbuun isaa dabre akkasumas immoo Saudi Arabiyaatti dubreen takka waan nyaattu waan dhuydu dhabde Saharaa keessatti lubbuu dhabu akkasumas ammootu deebi'ee Saudi Arabiyaa keessatti balaan konkolaataa kan irra ga'ee lubbuu isaa dhabee ni beekama. Kanumaan wal qabatee dhaamsa Oromummaa waliif dhaamuu barbaachisa. Egaan hordoftoota daawwattoota tokko hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya keessan Rabbiin isiniif haa eegu jecha hundi keessanuu of eeggannoo cimaa fi yoo akka tasaa dhibamtan mana yaalatti yeroodhaan akka deemtan akkasumas dhibee sodaachisaan kunis yoo isin qabe sodaa tokko malee yeroodhaan gara mana yaalaa deemtanii akka kophaa of baastan isin beeksifna. Isa qofaa miti wanti baay'ee gara nama nyaatuu fi nama dhibaa jiru namoonni hedduu yeroo dhibee kanaan mallaqa malee yookaan dafqa gatii ofii osoo hin argatin akka dalagaa jirru ni beekama. Egaan dirqama waan ta'eef yeroo ammaa kanatti carraan jiruu fi jiru carraa tokkoo fi tokko qofa ta'uu isiniin beeksisuu barbaanna. Carraan tokkoof tokkichi sunis yoo danda'ame obsaan hanga dirreen xiyyaaraa banamee gama biyyaatti deemtanitti obsaan dalaydanii obsaan fudhattanii waan hunda baraa fi furguggee gajjedhanii jala dabran akkuma jedhamu gajjettanii dabruun dirqama waan ta'eef lubbuu keessanitti akka aggaammi hin goone dhaamsa Oromummaa isiniif dhaama. Egaan kanumaan wal qabatee odeessaalee tokko tokko kan biyya keessaa fi kan biyya alaas qabannee waan jirruuf biyya keessatti guyyaa har'aa akkuma beekamu namoota 967 qoratamee namni tokko dhibee kana osoo hin qabamin bilisa bahuu guyyaa har'aa yeroo jalqabaatiif Itoophiyaan gabaastee jirti. Odeessaalee biyya keessaa fi biyya alaa kan birootiin immootu viidiyoo qabadhee isiniif dhiyaadheera waan ta'eef hanga xumura qophii kiyyaatti na waliin turan affeerraa kooti kan isin waliin ture dhihadha. Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo akkam nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti sinaan dhaqqabu jecha har'a kana fakkaadhetiin dhufe namoonni akka na wallaalleef gaa maqaa kiyya dursee isinitti hime namoonni iddoo akkatti nan beektan waan ta'eef akka tokkotti na beektanii aanuma dhihadha isiniin jecha kallattii maangama odeeffannootti deema. Akkuma mata duree irratti isiniif dhageeffachiisaa turetti wantoota hedduutu ta'amaa jira. Guyyoota muraasa keessatti yookaan ji'a takka waan hin geenye keessatti lubbuu namoota 30 wayiitu dabre. Kun kan konkolaataan dha'ee osoo abbaan hin beekamin maqaan isaa osoo hin beekamin kan tallaajaa keessa jirutu jira. Kan immoo hanga ammaatti awwaalcha dhabeetu jira. Akkasumas immoo kun kan fooqii irraa of darbee akkasumas immoo kan madaamajjeestee dhibeetu qabe jedhee akkasumas immoo kan dhibeellee dhukkubee yaala osoo argate sababa dhibee sodaachisaa kanaa mana yaalaa osoo hin dhaqin manuma isaatiitti du'ee bakkuma rafutti du'ee argame akkasumas immoo kan dhibee COVID-19 kanaan du'ellee ni jira immoo Oromoo ta'ee kan dhibee COVID-19 fakkeenyaaf biyya Faransaa keessatti kan du'e jira Ameerikaa keessatti kan du'e jira biyyoota garaagaraa keessatti ni jira warroonni qabamanillee ni jiranii yaa'u maqaa isaanii fagachuu baannus akkuma isin miidiyaa irra dhageettanii turtanitti Dubaay irraa Saudi irraa biyyoota garaagaraa Awurooppaa fi Ameerikaa kana keessa hedduminaan jiranii rakkoolee hedduutu ta'amaa jira jechuudha. Sababni isaa maali? Sababni isaa maali? Fakkeenyaaf kan amma rakkooleen taasa konkolaawwan akka konkolaataa kana fakkeenyaaf fudhannu namni yeroo ammaa kana manaa ba'aa hin jiru. Ati tasa manaa baatee argamtee jette baqataa ta'uu kee arginaan hajaa sitti hin qaban makiina namni sirraa qabu hin jiru si rukuta jechuudha.
akkasumas immoo of eeggannoo guddaa gochuus qabdan. Namni of eeggannoo tokko yoo hin goone arabni tokko sidhee yeroo ammaa kana dhiisi yeroo duraan zahman jiru sanu yeroo namni baay'een jiru sanu dhokatees jalaa bada. Garuu yeroo ammaa kanatti namni hin jiru, namni qabu hin jiru, namni isa dubbatu hin jiru, sidhoofnan tare caafii san qabattu jechuudha. Kun of eeggannoo dhuunfaa keenyatti nuti godhachuu qabnudha. Akkasuma immoo dhibee tasaa yogguu jennu dhibee yogguu dhibamtu akkuma anaa sana yoo dhukkube fakkeenyaaf dhukkubeetiin ture. Dafee mana yaalaa of geesse maaliif? Kuni waan koroonaa wal qabatu waan hin qabneef sodaa akkasii of keessa uumuu dhiisnee mana yaalaa deemnee yaalamnee fayyina. Yaalamte taanaan wanti hin fayyineef tokko hin jiru. Sodaa dhibee kanaatiif jettanii mana yaalaas dhaquu hin dhiisina. Manni yaalaa dhibee koroonaatti yaalanii fi manni yaalaa idilee garagara. Namoonni tokko yoo achi dhaqe ganaa nama maranii eeggata isaa yoo irratti argan waan akkasii sodaa akkasii dhiisaa sodaa akkasii. Dhibamte taanaan mana yaalaa deemi of yaali. Yooma dhibee fedheeyyu ta'e jechuudha. Maal dhibeen koroonaa dhibee uummataan addaati kuni summii kuni waan addunyaan hunditti jirtu waan ta'eef waan nama saalfachiisu miti. Dhibee saalfachiisaa qaanfachiisaa miti kuni. Sinii galee kana waan ta'eef of yaaluu waan keessan. Inni guddaan immoo qabinni inni guddaan inni sirriitti qaqqabamee ilaalamuu qabamu namoota lubbuu ofii dabarsaa jiran. Namoota lubbuu ofii ofiin of dabarsanii fi namoota arabaan dabarfamaa jiran mana dalagaa keessatti. Fakkeenya shamara dhiyoo kana guyyoota muraasa dura Beeruut keessatti lubbuu ofii baaste. Kan ijoollee Adaamaa taate jechuudha. Maqaa isii irraanfadheetiin jira. Lubbuu ofii baaste. Sababni isiin lubbuu ofii baasteef sababa damooza ji'a sadii hin argatiniif jecha lubbuu ofii baaste. Sun dogongora guddaadha. Wanta akkanaa kana hula wanti nuti yeroo hedduu deebinee dubbannu waan akkanaa kanarra. Waan ji'a amata takka sin jiraachifneef jettee lubbuu ta'e yoo dabarsitu. Waan amata takka odoo nyaattee sin jiraachifneef jettee lubbuu kee yoo baaste araba bira jirtu san miite moo of miite moo maatii kee miite. Ofis miite, maatii kees miite, biyya kees miite. Arabarraa waa tokko hin buustu. Arabni ati duute si awwaalanii dhibee makaroonatu qabe jedhanii si awwaalanii deebi'anii to'atama biraa fidatan. Allaqe namni isaan gaafatu tokko hin jiru. Ati immoo lubbuu kee dhabdee jirta. Wanti nu sirriitti gorsinu amma laal. Wanti nu irra deebinee isinitti himuu barbaadu. Hanga feetan yoo rakkattan, hanga feetan yoo dhiphattan lubbuu keessanitti hin deemina. Lubbuun keessan takka dabre jennaan hin deebi'u. Namni immoo ofiin of ajjeese Rabbi birattis nama birattis fudhatama hin qabu. Dalagaan naan taane mallaqa argachaa hin jiru faayidaa malee jedhanii lubbuu ofii baasuun ammas dogongora. Sirriidha. Yeroo ammaa kana rakkoon hin jiru miti. Rakkoon ni jira sirriitti beekna akka rakkoon kokkeetti sin qabe. Fakkeenyaaf amma hanga waggaa lamaatti cufatuu danda'a ka jedhu hin jira. Mee waan akkasiisan akkam gootan? Hanga waggaa lamaatti dirreen xiyyaaraa banamuu dhabuu danda'a kan jedhu hin jira. Haga dhibeen kun badutti. Namoonni akkasii sun amma akkam godhuu dandeettan? Abdii kutattanii? Abdii kutachuu hin qabdan. Garuu ji'a lamaaf sanii ol jedhamee jira. Yoo hanga sittis hin banamin homaa wanni gootan tokko hin jiru. Waan nyaataa qofa hin dhabinaa, waan dhugaatii qofa hin dhabinaa. Wanni guddaan kana. Nyaata dhugaatii yoo dhabde maa duutee jira taatuu yoo akkatti jiraattu hin qabdu. Amala wanni hundarra amma wanni barbaachisu amala gaarii. Amala gaarii yoo isiniin jedhu waanuma isiniin jedhan sana akkuma nama wallaalee dirqimaan tole akkuma abbaa ofii akkuma haadha ofiitti ilaalanii sharrii jaraa san dhiisanii iska. Jara ka jaraa dhiisa. Kan jaraatii miti amma kan dubbatu irraa ilaalu kan keenya. Gaarii yoo taate ilma namaati waan ta'eef laafuun isaan oolu jedheen yaadu. Ilma namaati waan ta'eef yoo harree miti yoo ati itti garaa laaftee waa hunda taateef numa laafa jedhee yaadaan gara kiyyatti. Amma fa'aa fakkeenyaaf waan gurguddaa hedduutu isin eeggata. Ramadaana kana keessa hojiin ni heddummaata. Akkuma isin beektan faxara irratti yeroo nyaata nyaatan asii tarreessanii mana kana muluu keessa homaa godhan nyaatanii irraa geessinaan achuma dhiisan isaan. Ka'ee nutti haree wanni sun hundi kan keessanii kan isintu guura. Saambusaa jarri irraa nyaattee dhiiste maali isaan dhiiste ganaa zubaalatti guurtanii achirraan immoo deebistanii ganaa ammallee laal. Waa hedduu jira ichitti guuruu qofa osoo hin taane meeshaa isa walitti guurtanii dhiixanii yoo kophaa taatan fa'aa akkam taatan cinqii akkanaa kanatu isin eeggata. Wanni nu gorsa anaa fakkeenyaaf wanni gorsa kana dursee fideef maali? Ganaa cinqii guddoon akkanaatu isin eeggatti. Ramadaana keessa
dalagaan shamarranii baay'ee hedduudha. Hanga hirriba dhabuutti isin geessisa. Fakkeenyaaf namni jarri guyyaa rafti ati immoo guyyaa nazaafatti kan isin jedhanii galgala mootuu tan ofiitti ka'aniitiin waan argan olii gadi lallaaqanii gaafa jarri olii gadi laayitusan immoo ati dadhabbiin si dhagaamaa hirribni fa'aa si dhufuu danda'anii halkan jarri raftu guyyaa rafanii si guyyaa si raffisanii bari yoo barbaadan. Sa'a muraasa wayii xiqqashuu wayii sii kennanii sa'aatii sanitti fayyadamtaan kaataa saa jechaatti hojiin kee biizidha. Kadhannaa godha. Carraan qabdan kadhannaa gochuu fi obsa guddaadha. Rabbiin immoo nama araba gaarii isin buuse isin eebbifamtanii jabaadhatu hojjedha isin jedha. Amma wanni nama dhibuu fi wanni garaa nama nyaatu sirriitti ijoollee mallaqa kiisatti argataa hin jirre isinii kennanii qofa isinii kenna jedhanii afaanii warra sobanii namoota baay'ee jira. Dhugaa rabbiitii tan akka obbolummaa tokkotti natti dhagahama. Maaliif namni takka ka haadha abbaa kiyya obboleettii tiyya dheebuu keessaa beela keessaa baasa jedhee toofiitti fuudhee beelatti yoo gale rakkoo guddaadha. Amma fakkeenya yoo fudhanne ijoollee ala jiran ala yogguun jiru namoota mana dhuunfaa ofii jiraataa hojjetan namoonni akkasii amma rakkoo guddoo keessa jiran rakkoo guddoo namni mana dhuunfaa keessa jiraata mana hojii hojjetu rakkoo guddoo keessa jira. Maaliif arabdoonni warra duraan bira jiru malee nama deddeemee deebi'u kana hojii dhaabsiftee irtirra hojii dhabanii rakkataa jiran namoota biyya meeqarraa natti dawwalee hojii biyya biraatirraa nu barbaachise nama yoo achii qabaatte naan jedhantu jira. Dubaayitti, Saa'uuditti, Kaayirootti, Suudaanitti, Beerutitti illee, Baareenitti illee biyyoota hedduutti jechuudha. Ijoolleen mallaqas fixatan dalagas dhaban rakkoo guddaa keessa jiran jechuudha. Sababni isaa duraan deemanii hojii jijjiiratanii dalagatan. Amma dalagaa san namni nama seesisu hin jiru. Sababa dhibee kanaa namni si shakka waan ta'eef alaa ofitti sin galchu. Tanuma dura keessa jirtu san qofa ofitti qabaa jechuudha. Isiniif galee kanaaf jecha yoo danda'ame wal quba qabaadhaa yoo akka tasaa fira obboleettii saahiba hiriyaa qabaatte gargaarii nama akkasii homaatii miti jireenyi dabraa waan ta'eef jireenyi biyya ormaa akkasuma dabraa waan ta'eef waliif dhaabbadhaa wal gargaaraa jechuun dhaamsa kooti. Hedduu rakkoo guddaa keessa akka jiran ani hubadheetiin jira. Namni dalagaa hin qabne keessattuu dubartiin dhiirri homaatii miti keessattuu dubartiin baay'ee rakkatti. Dalagaan qabdu kiraan mana akkasii nyaanni akkasii dhugaatiin akkasii gisee ramadaana kanaaf rakkoo guddaadha jechuudha. Kanaaf hundi keessanuu rabbi isin haa gargaaru bakka jirtanitti yoo rakkinni addaa isin qunname gama imeelii kiyyaa yookaan immootu gama waasaappii feesbuukii instagiraamii lakkoofsi kiyya feesbuuk yuutuubii jala waan jiruuf na biraan gaa sagalee isiniif ta'a jechuun dhaamsa kooti. Ramadaana keessallee qophiilee bashannanaa qopheeffanne qabna. Diraamaa adda addaatii fi yaada adda addaa tokko tokkoon isin bashannansiifna. Namoonni muslima taatan ramadaan kariim isiniin jenne kanneen immoo amantii biraa hordoftan rabbiin ittiin isin haa ga'u isiniin jedheen isin eebbisa. Har'aaf turtiin isin waliin qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Ani kan isin waliin ture reedii adamtu like share subscribe gochuu hin irraanfatina. Akkana mee kam hin irraan babbareenne rifeensa san cicciradhee dhufe bar haada dhuettanii isinillee maaloo reedii rifeensa keessan gabaafadhu maaloo reedii keenya sitti dheeratee jira si huqqisee jira jettan koloo fixeetiin isinirraa fixe duuba namoo hin jiru yookattanii asillee waa tokko koloo asillee ofirraa fixeetiin jira jechuudha rifeensa mee nin gabbadhaa hin gabbadhuu laaleetiin yaada isinirratti kennadha. Ani gaa yaada hordoftoota kiyyaa kana sirriitti kabajaa beektanii waan akkasaniiti yaa soomanni waan seeneef sirriitti fataa isin goona immoo akka isin rakkoolee isin mudate irraanfattanii jettan ramadaana keessa sirriitti na hordofaa. Diraamaa babbareedduu qophii adda addaatti xiqqeessee daqiiqaa muraasa isinii dhiyeessaa odeeffannollee cinaa tokkotti isinii dhiyeessaa cinaa tokko odeeffannoo cinaa tokko diraamaa isiniif godha jechuudha. Maaliif dirqamni oromummaati rakkoo teessan ibsuun anaaf dirqama nama kamiifuyyuu dirqama jechuudha. Kanaaf turtiin kennarraa kana fakkaata fayyaa naataa maasalaaman.